nama dhaabbata mataasaa ofii kootii qabu dirjitii dhuunfaa jechuudha. Sarraatenya nama 31 ol damooza na jalaa nyaata. Kaampaaniin qabaa jam'iyyaa islaamiyyaa qofatuun taane kan misoomaatis inumaan qaba. Boru dingata yoo makiinaa riivoon harkatti argitan malaammaltummaa yookaan karaa biraatiin argateellee akkan shakkine anammumaan qaba waan ta'eef. Waliigalaa irra yoo dingata gaaliin maaddiyaa dhaabeera jedhan ammumaan maaddiyaa qaba laal. Akkan shakkine. Dingata hanni wayii wanni tokko in argamulleedha. Shayxaanni akka waahii isinitti hin goone ammumarraa beekaa jechuudha. Waliigalaa jirraa kabajamtoota hawaasa keenya. An majlisni kun namni gariin yookaan immoo ololli bakkeedhaa deemaa ture majlisni Oromiyaa mindaa irratti aangoo irratti wal lola jechuun isaanii mala. Seenaan hojjedhaarra sunis isinis seenaa hojjetta waan ta'eef filannoon irraa waa hedduutu adda isa godha. Inshaallah anis hamma mana marii dhimma islaamaa majlisa Oromiyaa keessa jirutti damooza isinirraan barbaadu. Yeroon jedhu garuu damoozni koo majlisni hiyyeessaa miti majlisaan galu. Ani halqaa nama 100 waliin qaraayisaa ture. Daarul Uluum keessatti ofii kootii hundeesse. Har'a garuu qaraasisaan jiru manaajimentii yookaan idaaraa keessa galeera waan ta'eef godinaalee fi aanota ustaazota rakkataniif damoozni koo 30 taate 5,000 ustaaza nama 6 amma waadaa sinii seena. Boorana, Shawaa, Bunnoo Beddellee akkasuma iddoo rakkoon jirutti jechuudha. Wallagga warra guduru Allahu Akbar. Idda gatida. Allahu Akbar. Akkuma Rahmaan seenaa duraanii daggame utuu Abbaan Bakrii jiru utuu Umar ibn al-Khattab jiru Usaamaan umurii waggaa 18 lola guddaa loltuu 10,000 ol qabu akka inni hoogganuuf rasuulli shuuman alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf seenaan sun har'as daggamamee jira. Ani umurii koo pirezidaantiin jalqabaa akka mootummaattis ta'e akka mana marii dhimma islaamaattis pirezidaantiin umurii waggaa 38 itti filamen jiru. Mallattoo qiyaamaatiin jedhina alhamdulillah jedhaa kana. Allahu Akbar.